Hayyooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo qophii addaa keenya har'aatiin keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa gaafatamaa siyaasaa fi jaarmiyaa zoonii lixaa akkasumas miseensa gumii sabaa kan ta'an jaalbilisummaa guutaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isin keessummeessuun ogeessota har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin Aqaafan Fayyeeraati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Hayyee jaalbilisummaa baga nagaan dhuftan. Ayyee yaalla baga nagaa taatan. Hayyee gaaffii keenya jalqabaatiin gara ijoo maree keenyaatti dabarraa mee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa maal irratti argamaa? Tokkummaa moorichaa akkasumas ga'umsi waraana bilisummaa Oromoo taliigamni isaallee gubbaarraa haga gadiitti jiru maal fakkaata gabaabinaan nu ibsaa? Ayyee fayyaa ta'e mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa jabinni isaa tokkummaan isaa taliigummaan isaa jette yaada yookaan immoo gaaffii ifaa gaafatte. Kanaaf deebiin gabaabaatti siif kennuu barbaadu. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa sadarkaa guutummaa Oromiyaa irratti jabinni inni qabu akkuma beekamu waggoota 5-6 darban kana haalli kufaa ka'ii hedduun yoo jiraate iyyuu haala kufaa ka'ii hedduu lola karaa waraana mootummaatii fi olola karaa adda addaatiin duula qabsoo bilisummaa Oromoo irratti yookaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffamaa ture injifachuudhaan amma sadarkaa dhaaba waltaawaa yookaas immoo hooggansa jabaa qabuun injifannoo dhiibbaa karaa keessaaf karaa diinaatiin irratti gaggeeffamu kun injifachuu irra darbee dhaaba itite jaarmiyaa tokko jalatti hiriire nooraa tokko keessatti sagalee tokkoon ajaja fudhatee hiriiree hojii qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf hojjetu ta'uusaa irratti argama. Jabina qaburraan jaarmiyaa ititee ajaja tokkoon seera tokkoon dhaaba tokkoon taliigamu ta'ee utuu jiru jabina isaa irratti immoo dabalee daran akkuma beekamu ji'oota 2-3 darban kana keessatti diina tarsiimoof tooftaa karaa adda addaatiin ijaaramee qabsicha gatachiisuudhaa fi bifa adda addaatiin jaarmicha dhaabicha qabsicha sabicha burjaajessuuf hojjetullee jabina kanarraan kan ka'e hanga of keessaa saaxilee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo qulqulleessee seera qabeessaanii galma ga'iinsa qabsoo bilisummaa Oromoo sanaa waan barbaadamu sanaa argamsiisuu irratti jabina guddaa yookaan sadarkaa olaanaa ta'een argamee jira jechuudha. Jaarmiyaa ititaa ijaarratee hooggana ga'umsa qabu tika jabaa qabu sanarratti hundaa'uudhaan keessoo isaallee sadarkaa ergama diinni karaa adda addaa akkuma nama tuqe keessatti ijaaree qabsicha yookaan sabicha qabsoo isaa karaa hambisuuf hojjetu saaxiluurra ga'ee jira jechuudha. Yeroo ammaa mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo haala gaarii, hooggansa gaarii, jabina gaarii, qulqullummaa gaarii, taliigummaa gaarii irratti argamaa jechuudha. Qabsoo Oromoon geggeessaa jiru, qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru yookaan qabsoo ABO WBOn geggeessaa jiru sadarkaa hawaasa addunyaatti ol ba'ee gaararratti mul'achuun isaa jabina isaa argisiisa jechuudha. Hayyee yaada gaarii bal'oo nuu kaaftanii galatoomaan isiniin jedhaa. Waraanni bilisummaa Oromoo ga'umsaanis gama siyaasaan kallattii hundaaniyyuu zooniilee mararraa harka ol keessa galfatee aga idila addunyaatti iyyuu deemee qulqullinaanis gama tikaan jabina guddaa irratti argama. Lolee lolchiisaa jira. Hooggansa gaarii hooggansa jabaa harkaa qabaa jettanii gama qulqullinaan illee waa hedduu nuuf kaaftanii mee gaaffii keenya lammeessootiin gama hawaasaatti isin deebisaa. Hariiroo waraana bilisummaa Oromoo fi hawaasichaa yookaan ijaarsi jaarmiyaa biyya alaaf keessaas ta'e gama uummataatii fi waraanaatiin ijaarsi isaa maal fakkaata? Waraanni bilisummaa Oromoo akkamiin ijaaramee jira? Kan darbeerraa hammam jabaatee jira? Akkasuma ijaarsi uummatichaa hoo? Mee gaaffii kana lamaan wal bira qabaatii ijaarsa hawaasaa fi ijaarsa waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa. Ayyee fayyaa ta'e jaala qaafan. Ijaarsi waraana bilisummaa Oromoo akkuma na gaafatte waraanni bilisummaa Oromoo heeraaf seera mataasaa kan ittiin taliigamu qaba.
Ijaarsa isaa gaafa jettu immoo jaarmiyaa taakiyaatii kaasee hanga dhaabaatti yookaan immoo hanga hooggansa olaanaa abaa wabootti sadarkaa keessaa hanga alaatti sadarkaa miseensaa hanga uummataatti ijaarsa jabaa irratti argama jedhee jalqabas kaaseera. Jaarmiyaan abaa waboo akkuma asututte akkuma aniyyuu deebise akkuma amma hojiidhaan argamaa jiru akkuma diinniyyuu beeku akkuma oromoon beeku akkuma miseensi waraana bilisummaa oromoo beeku ijaarsi waraanaa hooggana olaanaa hanga gadi bu'ee taakiyaa miseensa waraanaatti ijaarsa jabaa qaba. Ijaarsi yookaan hariiroo walitti dhufeenyi uummata oromootii fi waraana bilisummaa oromoo akkuma jette immoo kan argamu wal nama kan hin gaafachiisne uummanni oromoo ijaarsa jabaa waan qabuuf hariiroo yookaan walitti dhufeenya jabaa waraana bilisummaa oromoo wajjin waan qabuuf ijaarsi gidduu kana lamaan jiru wal hubatee waraanni bilisummaa oromootii fi uummanni oromoo wal dhaga'ee haala yeroo keessatti qabsoo isaa daran jabeessee hanga har'aatti lolaaf olola garaagaraa cabsee bira darbee as ga'uunsaa ijaarsi waraanaaf uummata gidduu jiru daran jabaatee akka mul'atu argisiisa. Hayyee gaariidha. Mee gaaffilee keenya birootiin immoo yeroo adda addaatti olola adda addaa maqaballeessii adda addaatu waraana bilisummaa oromoo irratti oofama. Akkasuma uummata oromoo fi waraana isaa kan ta'e waraana bilisummaa oromoo addaan baasuudhaaf waan baay'eetu dubbatama. Maaliif wanti kun akkasuma maali eenyuudhaan immoo oofama ololli kun bilchiginnaadhaan illee yeroo itti ololli kun qindaa'utu jira. Kanuma waliin miidiyaalee hawaasaa irratti argaa oolluudha. Maaliif qopheessiti olola kana miidiyaalee hawaasaa irraa akkuma hubataa oollu maaliif qopheessiti? Abbaa fi ilma addaan baasuudhaaf ololli oofamu kunoo maali? Hayyee fayyaa ta'e. Egaa sirni gabroonfataa tokko cabsuudhaaf jaarmiyaan tokko ititee yookaan gurmaa'ee gaafa saba bilisa baasuu fi qabsaa'u lola afaan qawwee duwwaa utuu hin taane lola karaa adda addaatiin wallaansoo qaba. Kana gaafan jedhu jibbiinsa kanaa waraanni bilisummaa oromootii fi uummata oromoo gidduutti olola akkasii kan geggeessu mootummaa yookaan immoo warra ergama mootummaa fudhatanidha jechuudha. Kunis sababiinsaa sabni kun hiree murteeffannaa isaa waraana bilisummaa oromoo yookaan waraana uummataa isa ta'e gartuu uummataa isa ta'e fedhii uummataatiif isa qabsaa'u uummata bilisa baasuuf isa qabsaa'u fi uummata sanaa gidduutti jibbiinsa uumuudhaaf olola adda addaa qindeessu jechuudha. Mootummaatu qaamota olola kana qindeessan miidiyaadhaa fi humnaan yookaan immoo namummaan ba'anii ololli karaa garaagaraa uummataa fi waraana gidduutti geggeessifamee jibbiinsi uummata oromoo waraana bilisummaa oromoo irratti akka geggeeffamuuf mootummaatu kana godha. Mootummaan immoo sababa inni kana godhuuf uummanni waraana kana akka mufatu olola sobaa waraabbii adda addaallee yeroo adda addaatti dookumentarii adda addaa qopheessanii waan dhugaan taane ergama mootummaatiin ajaja mootummaatiin warri hojjetan olola garaagaraa uummata oromoo kallattii hunda gidduu deemanii qindeessanii hojjetu. Sun maaliif barbaachisa waan jedhu mootummaan waan barbaadeef lola qawwee lola saaminsaan lola ajjechaan buqqaatiidhaan geggeessu irratti dabaleetu ololaanii uummata kana cabsuu barbaada. Kanaaf mootummaatu qindeessa. Wanti inni barbaadee qindeesseef immoo uummatichi jibbiinsa yookaan tokkummaa waraana bilisummaa oromoo wajjin qabu sana gidduutti jibbiinsi akka dhalatu kufaatii jala siyaasii qabsoo bilisummaa oromoo akka galu hireen murteeffannaa uummata oromoo kun akka karaatti hafuufitu qaama ololaa kana qopheessee jibbiinsa geggeessaa jechuudha kallattii fi kallattiidhaan. Ayyee egaa bilchiginnaanii yeroo tokkoof illee naaran galfannee waggoottan jahan kanaatitti keessattuu karaalee adda addaatiin duula geggeessaa turte. Mee egaa ammas bilchiginnaanii Oromiyaa keessatti kanuma hunda jalaayyuu kan hin dhokanne uummata Oromoo qindeessuudhaanii waraanni bilisummaa Oromoo nagaan fedhuu
uummanni immoo nagaa feena jedhaa jechuudhaan karaatti baasanii yeroo itti waraana bilisummaa Oromoo akka waan inni nagaan feenetti yeroo kaasan faatu argama. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo haga Taanzaaniyaa illee deemee aarsaa barbaachisu kaffalee nagaa barbaacha. Nagaan sun nagaa haqaa yoo ta'e, haqa qabeessa yoo ta'e, hundeedhaan dhugaa uummata Oromoo kan furu yoo ta'e jedhee ka deemaa jiru maqaballeessiidhaaf ololli kun oofama. Nagaa waaraa qe'ee uummata Oromootti fiduu danda'a jettanii yaaddu haalli ittiin bilchiginnaan deemaa jirtu kanaan nagaa waaraan uummata Oromoof ni bu'aasiin kan akkamiin ibsitu? Haalli kun ammas nagaa waaraan fidu. Sababii inni nagaa waaraan fidnee fi sobaa jechuudha. Araara kan inni jedhus Oromoon nagaa barbaada. Bilchiginnaan nagaa barbaada kan inni jedhus afaan siyaasaati. Yookaan immoo waan dhugaa fi galma gahinsa hin qabneedha. Burjaajii hamtu yookaan immoo kufaatii siyaasaa guddaatti geessaa jechuudha. Mootummichi mataasaa bilchiginnaa mataasaa haalli inni amma ittiin go'oomsaa bifa araara fakkeessu, bifa sobee uummata qawween qindeessu, uummata qindaa'ee sobee miidiyaa of harkaa waan qabuuf, miidiyaa waan hoogganuu fi miidiyaa afaan jal'isee akka waan dhugaa ta'eetti, akka waan gaaffii uummataa ta'eetti, akka waan nagaa barbaadutti dubbatu kun mootummichi mataasaa iyyuu kufaatii siyaasaa hedduu keessa gashaa jira. Kufaatii dinagdee keessa gashaa jira. Kun immoo argamaa jira. Uummata Oromootiif immoo yookaan immoo biyyichaa fi sabaaf sallammii biyyichaa fi nagaa fiduu hin qabu. Sababiin isaa gochi isaan godhaa jiran kun ittiin aangoo mootummaa isaanii dheereffachuuf malee gaaffii siyaasaa uummata biyyichaa yookaas uummanni Oromoo yookaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaaffii siyaasaa deebii barbaachisu deebisuu danda'u miti. Sobaaf dhugaarraa kan fagaatee jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warri qaamni kallattii nagaa barbaada Oromoon jedhu yookaan immoo mootummichi sobee nagaan barbaada jedhu kanaafi gaaffii hiree murteeffannaa waggaa 150 Oromoon gaafatee irratti dhumaa jiru bakka qaama sadaffaan jirutti dhiyeessaniiru. Gaaffii Oromoof deebii ta'a. Nagaa biyyicha keessatti, gaanfa Afrikaa keessatti fiduu danda'a jedhanii kan yaadan hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganaa jiran gaaffii isaan dhiyeessan utuu deebii argateeti. Nagaa kan Oromoo, hiree murteeffannaa kan Oromoo irrayyuu darbee gaanfa Afrikaa irra darbee sadarkaa hawaasa addunyaatti gaaffiin isaan dhiyeessan sun deebiitu argateera ta'e nagaa guddaa fiduu danda'a. Sana nagaa waan hin barbaanneef mootummaan deebii sana deebisuu hin dandeenye. Gaaffii sana fudhachuu hin dandeenye, fudhachuus hin barbaadu. Kanaaf wanni amma mootummaan asiifachi uummata afaan qawweetiin hiriira nagaa jedhee gaaffii nageenyaa jedhee walitti qabu kun sobaa. Gaaffii uummata Oromoos miti, nageenyaas mirkaneessuu hin danda'u. Mootummaa mataasaa iyyuu kufaatii siyaasaa keessa gashaa jira jechuudha gabaabaatti. Ayyee gaaffii kanatti isinii dabalaa diraamaa bilchiginnaan gidduu kana olii gadi oofaa jirtutu jira. Waraana bilisummaa Oromootu walii galtee mallatteessee galaa jiru waan jedhan faatu jira. Isin gaafatamaa siyaasaaf jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatii waan kana sirnaan beektudheen yaada. Waraanni bilisummaa Oromoo galee ni jira. Kan galee eenyudha? Fayyaa ta'e jaala kiyya. Kuni miseensi waraana bilisummaa Oromoos uummanni Oromoos hubachuu kan qabu diinumtii ergama isaa gashe kunis hubachuu kan qabu waraanni bilisummaa Oromoo gale amma hin jiru. Akkuman jalqaba irratti siituqe dura uummanni Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo of harkaa qabu Taanzaaniyaatti gaaffii qaama sadaffaa biratti dhiyaate mootummaan deebisuu hin barbaadus hin jedheera. Gaaffii sanaadha gaaffiin Oromoon qabu dhaabni ABO kan hawaasa addunyaa gidduutti mootummichaaf dhiyeesses. Sana kuffisuuf yookaan fashaleessuudhaaf wanti qophaa'ee waraana bilisummaa Oromoo gale jedhan kun. Waraanni bilisummaa Oromoo galee hin jiru. Diina tarsiimoo yeroo dheeraa mootummaan qabsicha gatachiisuu fi harka keessa gashatee qabsicha balleessuuf hojjetetu yeroon isaatti dhumee ergama fudhate. Dirqama mootummaa harkaa fudhate. Utuu hin xumuratin jabina mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiruun tika dhaabichi qabuun, siyaasa dhaabichi qabuun, hooggansa dhaabichi qabuun ergami diinni qabu kun saaxilame. Erga saaxilamee jedhee booddee tarkaanfii seera mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru sanaa fi gaafa tarkaanfii seeraa adabaa yookaan hidhaa irratti fudhachuu fi gaafa akeekamu
yaa'ee jechuudha. Inni yaa'e kun jalqabumayyuu diina Tarsiimoo mootummaan diriirfate. Tika dhaabichi qabuun saaxilamee gaafatama seeraa baqatee mootummaatti yookaan ergama qabu sana karaatti kutee mootummaatti galaa jira. Inni ittaanu amma mootummaatti galaa kan jiru maqaa waraana bilisummaa Oromootiin wiigii garaagaraa dhahatanii mootummaan bobbaasee gola Oromiyaa keessatti daldala siyaasaa warra daldalaa ture hattuu, saamtuu, sagaagiltuu, lunna yookaan gootummaa sabummaa kan hin qabne warra akkasii ijaarsuma harka mootummaan lafa jalaan ijaare yeroo isaanii utuu hin goolabin dirqama isaanii utuu hin xumuramin tika dhaabichaatiin waan saaxilameef akka maqaa waraana bilisummaa Oromootti dacha'ee mootummichaaf deebi'ee galaa irraan ala waraanni bilisummaa Oromoo qabsoof ba'e bilisummaaf ba'e hiree saba Oromoo kabachiisuuf ba'e dirree irratti jabinaan guyyaatti dhukaasee diina uummata Oromoo saamaa ajjeesaa gudeedaa jiru rasaasaan deebii kennaa jira jechuudha. Amma ganama har'aa kanattiyyuu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo mootummaatti gale hin jiru. Waraana rakkoo diinummaa qabu kan mootummaan ijaarratee keessa jirtu dhaabichi saaxilee of keessaa baase waan saaxilameef ba'e. Inni kaan immoo isuma jalatti inni fageeffatee xiqqeessee waan goloota Oromiyaa keessatti ijaare nama saamaa ajjeesaa kan ture gudeedaa kan ture gaafa seeraan saaxilamuuf ka'u baqatee gara dhufe gara mootummaa sanatti deebi'ee galee jechuudha gabaabaatti. Hayyee egaa sirni abbaa irree jaarraa 21ffaa bilchiginnaan egaa waan inni uummata Oromoo hin goone hin jiru. Ammoo uummata irratti kaasuudhaan akkasuma hajjechaa daangaa hin qabne dhiittaa mirgoota namoomaa ciibsanii hawaasa keenya qaluu wanni adda addaa kaasaa turanii boodarra immoo gaafa uummanni bahee sagalee isaa dhageessifatu barattoonni yuunivarsiitii adda addaa irraallee gaafa sagalee isaanii dhageessifatan immoo karaa miidiyaalee isaanii qabaniin propagaandaa afuufaniin waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo akka dhumuuf sababa yeroo nuti faannoo kana loluuf deemnu isaantu nu danqaa waan jedhuufaa haasaa madaalli hin qabne Shimallis Abdiisaa faachas ba'an yeroo isaan haasaan argina. Ammoo waggoota lamaan sadan dura afaan isaanii irraa kan dhagaa turre abiyumtifaa faannoon nuufi nu boonsuu biyya isaanii tiksuufaa yeroo isaan jedhantu immoo ture isaantu ijaaree waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo akka faannoon rukutamu akka faannoon uummata Oromoo qalu ni godha. Dhugumaa dubbiin kun akkamiin ilaaltu? Gaafii gaariidha. Gaafii kana uummanni Oromoo bal'aan deebisuu danda'a. Iccitii kanas ni beeka. Xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo deebisuu danda'u. Paartileen siyaasaa Oromoof qabsaa'an hundi beeku deebisuu danda'u. Lammiileen Oromoo guutummaa addunyaarra jiran shira mootummaan qopheesse kana beeku gaaffii kana deebisuu hin danda'u. Mootummaan kunii qabsoo bilisummaa Oromoo gatachiisuuf uummata Oromoo kanaa lafarraa balleessuuf sirna mootummaa gabroonfataa waggaa 160 uummata Oromoo balleessuuf hojjete balleesses kana qabateetu biyya kana nan bushaa jechaadha. Mootummaan afaan Oromoo dubbatu kun an Oromoodhaaf hin jedhu kun afaan Oromoo waan beekuuf afaan Oromoo waan dubbatuuf an Oromoodhaaf hin jedha. Sirni inni kaleessa waggaa 160 dura Oromoo arma muree, Oromoo harka muree, amma mootummaa kanatu, mootummaa naannoo Oromiyaa, mootummaa kanatu, mootummaa federaalaa Itoophiyaa yookaan impaayera Itoophiyaa kanatu sirnuma sanaanii Oromoo irratti, qabsoo bilisummaa Oromoo irratti, saba Oromoo irratti, qabeenya Oromoo irratti, dachee Oromoo irratti diinummaa dhaalamaayyaa darbee abboota isaaniirraa kaleessa kan fudhatan sana qabataniitu har'as hojjechaa jiru. Sanaan kan wal qabatuufitu mootummaan naannoo Oromiyaaf mootummaan federaalaa waggoota lamaan darbe gara naannoo Amaaraa deemuudhaan birrii qabeenya uummata Oromoo albuuda uummata Oromoo saaman geeksanii mootummaa naannoo Amaaraa ittiin jabeessanii milishaa Amaaraa ergifatanii achas dhufanii uummata Oromoo irratti duguginsa yookaan dhumiinsa yookaan saaminsa geggeessaa jiru. Akkuma isin jedhe hawaasni Oromoo, beekaan Oromoo, qabsaan Oromoo, paartileen Oromoo bakka buuna jedhan hundi gaaffii kana deebisuu danda'u. Dhimma kanas keessa beeku.
kana kan ijaaree ittiin uummata Oromoo irratti duguuginsa geggeessaa jiru mootummaa Oromiyaaf mootummaa Itoophiyaa mataa isaaniiti. Ijaaruu afaanii ijaaruu siyaasaa duwwaatu hin taane maallaqa saba Oromoo ittiin ijaaruu fi addunyaa kadhatan gara saba gartokkee siyaasa sirna moofaa qabsicha yookaan sabicha lafarraa balleessuuf Oromoo waan jettu balleessuuf hojjetu sana mul'inaan dhaqanii waadaa galanii achi as fidee uummaticha balleessaa kan jiru isaan irraan ala waraanni bilisummaa Oromoo ergama akkasiis hin qabu, karoora akkasiis hin qabu, qaama Oromoo balleessuuf Oromiyaa balleessuuf hojjetu kamiirrattiyyuu wareegama kaffalaa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Giddaa Ayyaanaatti yookaan Horroo Guduruu Wallaggaatti, Wallagga Ba'aatti, naannoo Wallootti wareegama waraanni bilisummaa Oromoo nama qawweedhaanii uummata Oromoo ajjeesu, uummata Oromoo saamu, uummata Oromoo buqqisu, uummanni Oromoo kanarraa wala bakka ba'u, kanarraa bilisa bakka ba'u gabrummaa duwwaatu hin taane hacuuccaa sirnoota Minilikiin qabatanii sirna gartokkee yookaan kaayyoo gartokkee yookaan siyaasa gartokkee qabatanii siyaasa biyyoolessaa sabicha yookaan Oromoo bakka bu'u sana keessaan gatachiisuu yookaan immoo sabicha balleessu, qabsicha maqaa balleessu, sabicha lafaa irraa balleessuuf hojjetan hin eeyyamus karoora akkasiis hin qabu. Kanas hin hojjenne ammayyuu waraanni bilisummaa Oromoo gola Oromiyaa hunda keessatti qaama kamiiniyyuu qawwee qabatee duguuginsa, saamiinsa, du'aatii irratti kan geggeessaa jiru wareegama kaffalee bukkee dhaabbachaa jira. Gabaabumatti mootummaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuuf qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf deemee sirna gartokkee Minilik durii qabatee saba gartokkee impaayera Itoophiyaa keessa jiran sirna Minilik sana jala duulanii immoo akkuma kaleessa dheengaddaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi saba Oromoo irratti duula badiinsaa geggeessan sana ittichee gargaaree utubee fidee ittiin sabicha balleessuuf Oromoo injifachuuf qabsoo bilisummaa Oromoo injifachuuf hojjechaa jira. Gabaabaatti akkasitti ifuu qaba. Qaamni hundumtuu, hawaasi addunyaa hundumtuu, qaamni paartileen Oromoodhaaf yookaan immoo siyaasa Oromoo bakka buunee jira jedhan hundumtuu beekusi kanaaf dhaabbachuuf deebii kennuu danda'us qabu jechuun barbaade gabaabaatti. Ayyee egaa Oromiyaa keessatti gaaga'ama namaaf qabeenyaa nagaan dhabamuurraan ammoo qabsoo bilisummaa sabaaf waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jirurraa uummatichalleen deebisuudhaaf mana dukkanaa keessatti nama hidhuu akka malee ajjeesuu safuu hawaasichaa cabsuu bakka itti shamarran ilmoo haadha biratti gudeedan jiraachuudhaaf illee mirga bakka itti dhabanii bakka itti wabiin hin jirre keessa jirra. Mee uummanni Oromoo rakkoo hamtuu keessa jira. Uummata Oromootii fi qe'ee uummata Oromootiif nagaa maaltu fidaa? Uummanni Oromoo maal gochuutu irra jiraataa? Galii qabsoo bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru sana bira ga'uudhaaf maal gochuutu irra jiraata? Uummata Oromootiif dhaamsa akkamii qabu? Fayyaa ta'e jaala. Uummanni Oromoo amma haalli inni keessa jiru haala suukanneessaa keessa jira. Yeroo itti mootummaan mirga lubbuun jiraachuu uummata Oromoo dhorkatee jiru jira. Yeroo itti waraanni mootummaa gadi yaa'ee hanga ganda baadiyyaatti halkan bifa shiftaatiin duulee gudeeddaa, ajjeechaa, mana gubuu, loon uummataa saamuu, midhaan uummataa maasiirraa fe'achuu irra ga'ee jira jechuudha mootummaan. Kuni karaa biraayi mallattoo kufaatii mootummaa argisiisa. Maaliif mootummichi lafa qabatee jira akka hin jiraanne yookaan immoo sirnuma gabroonfataa sanaaniyyuu waraana isaa taliiguu akka hin dandeenye mul'isa. Kaabinee isaa taliiguu akka hin dandeenye mul'isa. Aanaarra kan jirtu kaabinee mootummaa yookaas kan jiru waraanni mootummaa paartii biltsiginnaa kana bakka bu'ee kan jiru Oromiyaanii ganda 6,500
ol qabdi na fakkaata. Gandi 6,500 kun bulchiisa saaminsaa sirna mootummaa gabroonfataa 6,500 oliin bulaa jechuudha. Seera tokko jala hin jiru, ulee seeraa tokko jala hin jiru. Kanammoo kan mirkaneessu bakka barbaadanitti uummata gudeedama, bakka barbaadetti uummati ajjeefama, bakka barbaadetti qabeenyi uummataa saamama, konkolaataa mootummaa jedhamuun qabeenyi uummataa guurama. Rasaasa waraana mootummaatiinitu uummanni akka jaldeessaa du'a reeffa uummataallee kaafamee awwaalamaan jiru. Kan barbaadan immoo qabanii mana hidhaatti geessanii buufata fayyaa, buufata barnootaa, buufata poolisii keessatti hidhanii abbaa barbaadan gabbaasanii ajjeesu. Awwaalchallee hin argatu. Mirga dhala namaatiif kan falmu immoo baadiyyaa Oromiyaa keessa hunda deemee raatee dhimma kana adda baafachaa hin jiru. Miidiyaan walabaa hin jiru. Sooshaal miidiyaan badee jira gola Oromiyaa hunda keessa. Yakki waraanaa waan geggeeffamaa jiruuf miidiyaan gartuu sabaa ta'ee rakkoo saba kanaa mul'isuu danda'u waan hin jirreef mootummaan kufaatii isaatiif wanti mallattoo ta'u gandarra mootummaa tokko jira, aanaarra mootummaa tokko jira, godinarra mootummaa tokko jira. Yoo barbaade ni saama, yoo barbaade ni gudeeda, yoo barbaade ni ajjeesa, yoo barbaade musinnaa fudhatee nama hidha qarshii 20,000, 10,000, 100,000 fudhatee uummata nagaa mana keessaa, qonnarraa, daldalarraa, barnootarraa, magaalaa baadiyyaa keessaa qabee waan seeraa tokko jalatti ititee hin jirreef mootummichi kufaatii keessa waan galee jiruuf duguuginsa sanyii fi saaminsa akkasii geggeeffamaa jiraachuusaa namatti argisiisa jechuudha. Kana keessaa ba'uuf uummanni Oromoo akkuma na gaafatte tokkoomuu waraana isaa dhaggeeffachuu, iccitii qabaachuu, wal gargaaruu, haala yeroo siyaasa biyyattii keessa jiru keessatti saba mootummaan miidiyaa of harkaa waan qabuuf nageenyi waan hin jirre nagaa jiradhee awwaaji yookaan immoo labsu dura dhaabatee saba jedhu wareegama kaffalee maqsuu danda'u. Sadarkaa jirutti immoo saamiinsa kanaaf wal cina dhaabbatee silas dhumaa jira waan ta'eef hanga harka wal qabatee qaamni bilisaa yoo jiraate kan akka mana murtii yoo jiraate bira deemee jechuun manni murtii walabaa maaliitu yoo jiraa miti. Harka wal qabatee hiriira nagaa ba'u gaaffii isaa hawaasa addunyaa biraan gaachuu waraana bilisummaa Oromoo cinammoo dhaabbate waraana isaa dhaggeeffate waraana isaa wajjin yoo hiriire kana keessaa ba'uu danda'a. Irraan ala mootummaa kana sirna mootummaan kun qabatee jiru hundeen hanga fonqolchutti Oromoof Oromiyaan uummanni sabaaf sablammiin impaayera Itoophiyaa keessa jirullee nagaa waaraa argatee barnoota, fayyaa, dinagdee, siyaasa akka dhala namaa addunyaarra jiru barbaachisu keessatti hirmaannaa argachuu hin danda'u jechuudha gabaabaatti. Tolee, galatoomaa uummanni Oromoo gabaabinumatti waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa harkaa qabu duukaa hiriiree tokkummaaf jaalalaan gara rarraga qabsoo bilisummaa Oromoo sanatti dhufuutu irra jiraata. Sanatu nagaa waaraa isaaf fidaaf hundeedhaan sirnicha buqqisuutu falaa waan jedhu nuu kaaftanii galatoomaan isiniin jedhaa. Maree keenya yookaan gaaffiif deebii keenya gara xumuraatti finnee jirra. Mee carraadhumaan isiniif kenna uummata Oromoo bal'aafis haa ta'u akkasuma qeerroo bilisummaa uummata Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, uummata biyya keessaa fala jiran maraafillee yaada afe yoo qabaattan carraa xumuraan isiniif kenna. Fayyaa ta'e yaada gaafan. Yaadi xumuraa carraan qabu kana keessatti beektota Oromootii fi uummata Oromoo qeerroof qarree Oromoo biyya keessa biyya alaa yookaan immoo ardii addunyaa irratti argaman hundaaf dhaamsan dhaamu. Nus isaanis kan irratti hojjetan yoo jiraate gabaabaatti tokkoof tokko Oromoon qawwee qabaachuu qaba. Haala danda'ameen qawwee qabaachuu qaba. Manni bunaa tokkoyyuu qawwee qabdi. Immoo saba Oromoo saba waan taaneef akka sabaatti hacuuccaa barootaa barootatti sirna gabrummaa barootaa barootatti nurratti geggeessifamu irra darbeeyyuu qabeenyuma dhuunfaa keenya eeggachuuf qawwee nu barbaachisa. Gabrummaa jalaa bilisa ba'uu duwwaatu hin taane
sabni qawwee hin qabne, biyyi qawwee hin qabne, abbaa barbaadeetu gabaanfata, abbaa barbaadeetu bita. Qawween galtee siyaasaati yookaan siyaasa barreessa. Qawweedhaan nagaan dhufa. Qawweedhaan bilisummaan dhufa. Qawweedhaan immoo erga bilisummaan dhufee dinagdeen eegama, daangaan biyyaa eegama, sirni biyyaa eegama. Kanaaf Oromoon akka danda'etti akka beekutti qawwee qabaachuu, qawwee isa qabu immoo eeggachuu, waraana isaa harkatti eegu, qeerroo isaa harkatti eegu, haala danda'een qawwee qabaachuu qaba Oromoon. Gamoo ijaaruu yookaas immoo dhaabbata adda addaa ijaaruu, qabeenyaa kuusuu yookaan kuufachuu duwwaatu hin taane akka sabaatti Oromoon kallattii ittiin qawwee qabaatu barbaaduu qaba. Ni beekas akkamitti argachuu akka danda'u. Isa qabu immoo eeggachuu, waraana isaa harkattis eeguu, qeerroo isaa harkattis eeguu. Qabsoo bilisummaa Oromoo balleessuun hin danda'amu. Warri firas ta'ee diinas ta'ee qabsoo bilisummaa Oromoo ni bada, ABO'n ni bada jedhan gonkumaa hin danda'amu. Oromoon yoo bade hin dhalchi yoo ta'e ABO'n bada. Oromoon hin dhalchi yoo ta'e heddii itti fufiinsa Oromoo hin jiru yoo ta'e ABO'n bada. ABO'n Oromoodha waan ta'eef. Kana beekuu qaba firris diinnis. ABO balleessuuf warri hojjetan Oromoo balleessuuf, Oromoo balleessuuf warri hojjetan immoo ABO balleessuuf. Kanaaf ABO'n baduu hin danda'u. Yoo Oromoon hin dhalchu ta'e dachee Oromiyaa kanarraa bada. Kanaaf diinni akkasitti beekuu qaba. Firri Oromoos akkasitti beekuu qaba. Inni lammaffaan Oromiyaa balleessuuf warri hojjetan waaqi yookaan uumaan Oromoo akkuma saba addunyaarra jiru keessaa tokko afaan nuuf kenne, dachee nuuf kenne, nama godhee sammuu nuuf kenne nu uume. Oromoo balleessuuf yookaan immoo dachee Oromiyaa warri balleessuuf hojjetan firris diinnis haa dhaga'u. Oromiyaanis baduu hin danda'u. Oromiyaa balleessuu kan isaan danda'an lammaffaansaa yoo dachee Oromiyaa kana kutanii gadi galagashuu hin danda'u ta'etu Oromiyaan bada, Oromoonis bada. Kun immoo dhala namaatiif hin kennamne. Oromoo balleessuufis Oromiyaa balleessuunis hin danda'amu. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo balleessina warri jedhanii hojjetan dhaamsa kana fudhachuu qabu. Uummata Oromootiif wanta dhaamu amma deemaa kan jiru tokkummaa amantii garaagarummaa godhaa jira mootummaan. Hubadhaa Oromoo. Oromoodhaaf garaagarummaan amantii addaddummaa miti yookaan addaddummaan amantii cabiinsa miti. Amma amantiidhaan qoodee akkuma Oromoo bitaa ture ammas garaagarumtii amantii saba Oromoo irratti qabsicha kuffisuudhaaf mootummaan hojjechaa jira. Jibbiinsa amantiif amantii gidduutti akkuma lagaan qoodaa ture amma immoo amantiidhaan Oromoo qooduuf Oromoon yoo bilisoome jecha jedhu qabateetu uummata burjaajessuuf jiraman mootummaan. Kanaaf Oromoon garaagarummaan amantii addaddummaa isaa miti waan ta'eef amantii walii kabajee, amantii walii safeeffatee, amantii walii jaallatee, amantii walii tiksee, qabeenya amantii walii tiksee, miseensa amantii walii tiksee tokkummaa isaa jabeeffachuu qaba Oromoon. Ergamni mootummaan amma qabu Oromoo amantiidhaan caccabsuudha waan ta'eef Oromoo hundaaf kanan dhaamu kana hubachuuf deebii kennuu danda'uu qaba jechuun barbaada. Inni ittaanu wal dhaga'u, wal kabaju, wal gargaaru, qabsoo irratti warra miidhame, warra buqqa'e, abbootii qabeenyaas ta'e, qonnaan bulaa keenyas ta'e, beektota keenyas ta'e, uummata Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuuf jecha miidhaan adda addaa irra ga'e abbaaf haadha kan dhaban, mana namaatti kan galan, karaarra kan jiran, abbaa kan hin qabne, haadha kan hin qabne, qaamni isaanii kan hir'ate, manni kan irraa gubate, jireenyi kan irraa fudhatame, bakkatti mataa isaanii gadi qabatan illee kan dhaban iddoo garaagaraatti kan faca'anii jiran Oromoon tiffachuu, wal gargaaruu, wal danda'uu,
wal bira dhaabachuu dirree bilisoome keessatti yookaan dirree bilisoome irratti uummanni Oromoo wal bushuu beeka. Waggaa 160 dura sirna bulchiisaa amma addunyaa irratti dimokiraatawaa ta'ee addunyaan fudhatee ittiin bulaa jiru qaba. Oromoon sirna sana deeffatee Oromoon bulchiisa xinnaaf guddaa hammate, bulchiisa dhiiraaf dhalaa hammate, bulchiisa seera waaqaaf seera namaa eegu keessatti waltaliigee wal bulchuu danda'u, bulchiisa mataa isaatii tolfachuu danda'u. Baadiyyaadhaa hanga magaalaatti, magaalaa hanga aanaa, aanaa hanga godinaatti, hanga iree murteeffannaa isaa mirkaneeffatutti dirree bilisoome keessatti uummanni Oromoo wal bulchuu danda'u, wal butuu danda'u, wal dhaga'uu danda'u, wal dhaggeeffachuu danda'u qaba. Kana keessatti immoo jiruuf jireenyi uummataa, nagaan bahee galuun uummataa naannoo bilisoome keessatti milkaawaa akka ta'uuf hojjechuu danda'u qaba. Bulchiisa kana keessatti hanna balleessuu, sagaagala balleessuu, aadaaf duudhaa Oromoo hin taane ergifatamee gaa'ela seeraan alaa iddoo garagaraatti aadaa Oromoo kan hin taane kan mul'atu bulchiisa kana keessatti maqsuu danda'u. Dhaloota hojii barsiisuu, dhaloota gorsuu danda'u, dhaloota kan waloo isaatii kan walii ta'uu beekee kan Oromoo ta'ee kan idda latiinsa Oromoo keessaa Oromoon qomoo adda addaa qabu ta'uu isaa beekee raate, maatii tokko ta'uu isaa beekee raate Oromoon bulchiisa isaa kana keessatti wal tissuu akka danda'u, wal gargaaruu akka danda'u, wal cina dhaabbachuu akka danda'u, aadaaf duudhaa qabullee tiffachuu akka danda'u, sirna bulchiisaa duraan qabu sana deeffatee tiffachuu akka danda'u. Kana keessatti immoo barnoota, dinagdee, fayyaa, qonnaa, daldala tiffachuu akka danda'u, ijaarsa sadarkaa jiru sadarkaa saalaan hin qoodamneen wal ijaaree, sadarkaa qabeenyaan hin qoodamneen wal ijaaree, sadarkaa siyaasaan hin qoodamneen wal ijaaree Oromoon qabsoosaa galmaan gaachuu akka danda'u. Oromoon dinagdee hojjechuu qaba. Qabsoo hojjetaa Oromoon barnoota hojjechuu qaba. Qabsoo hojjetaa Oromoon dhaloota kanaa hojii aadaa hojii barsiisuu danda'u qaba. Hidheen itti dabaluu barbaada. Inni ittaanu qabeenya uumamaa isaatii tiffachuu qaba Oromoon. Qabeenya uumamaa mootummaa gabroonfataan saamee albuuda lafa keessa jiru saamee ittiin rasaasa bitee isa ajjeesu tiffachuu danda'u qaba. Harka lafa jalaatiin karaa daangaa Oromiyaa irras mootummaan alattis seenanii qabeenya uumamaa albuudaan wal qabatu warra saaman tiffachuu danda'u qaba. Mootummaa isa saamee ittiin rasaasa bitee isa ajjeesus qabeenya isaa kana qabeenya lafa keessa jiru Oromoon beekee waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbate, qeerroo bilisummaa Oromoo cina dhaabbate qabeenya isaa kana tiffachuu danda'u qaba. Inni ittaanu qabeenya uumamaa lafa kanarra jiru, madaalli qabeenya uumamaa bosonaan kan wal qabatu lafa kanarra kan jiru, mootummaan jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabuun bosona ciraa balleessaa jedhee madaalli qabeenya uumamaa balleessu sun shiraa akka ta'e beekee Oromoon qabeenya lafarra jirullee madaalli qabeenya uumamaa bosonaan kan wal qabatu lafa kanarratti kan argamullee tiffachuu danda'u qaba. Kanaaf haguma kana gabaabsee yoon jedhu. Ayyee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo kan isin dhaggeeffachaaf daawwachaa turtan har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa kan isiniif tamsa'aa turedha. Keessummaan keenya har'aa kan isiniif qabannee dhiyaannee jaal bilisummaa guutaa gaafatama siyaasaaf jaarmiyaa zoonii lixaa akkasuma miseensa gumii sabaa kan ta'anidha. Qopheessee isiniif dhiyeessuun immoo ogeessota har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin kan isin faana ture ani Akaafan Fayyeeraati. Ayyee jaal bilisummaa yeroo keessan qaalii irraa argamtanii yaada keessan uummata Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi namoota biyya keessa jiraniif alaaf waan nuuf qoddaniif guddaa galatoomaa fayyaataa isiniin jenna. Jabaadhaa fayyaataa galatoomaa isiniin jenna. Ayyee tole dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo hanga xumura qophii keenya kanaatti waan nu faana turuun nu hordoftaniif